Akka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. An Abdi Muktaari. Yeroo garagaraatti wantoota garagaraa akkasiin beeksisaa turetti har'a immoo haala rifeensa keessan ittiin dheereeffattan isiniif qabadhee dhufee jira. Haala rifeensa keessan ittiin dheereeffattan mala gabaabaa wanta mana keessatti argattan keessatti jechuudha. Wantuma mana keessanitti argattaniin rifeensa keessan dheereeffachuu akka isin dandeettan isiniif qabadhee dhufe. Kuni mala isa jalqabaati. Garuu wantoota garagaraatu haala garagaraatu jira. Sanillee yeroo itti aanutti isiniif qabadhee dhufa. Amma akkamitti na hordoftu kan sirriitti na hordofaa. Namoonni doktoroonni baay'ee wanta kana himanii jiranii baay'ee itti amana dhibbatti itti amanuu qabdanii sirriitti rifeensa shamarranii guddisa jechuudha wanti kun. Sirriitti rifeensa shamarranii guddisa kana hundi keessanuu hin shakkina. Seeraan na hordoftan jalqaba irratti shunkurtiidha wanti isin fayyadamtan. Shunkurtii diimaadha. Onion. Shunkurtii diimaa kana qoncisan. Amma qonciseetiin jira jalqabatti kana qoncisee jira. Amma mee wanta xiqqoo sana irraa baasa. Jalqabatti wanta qoncisee jiruuf sirriitti na hordofaa. Amma kana jalqabaati. Garuu malli inni biraas ammoo kan ittiin guddisan kan Araboonni baay'een ittiin fayyadaman jechuudha. Akkasuma Hindoonni garagaraa ittiin fayyadaman sunis mala biraati. Suni ammoo wanta baay'ee barbaada. Garuu sunis wanuma mana keessatti argamu ta'ee wanta baay'ee barbaada. Wanta akka daa'imaatiif wanta garagaraa barbaada suni. Isa ammoo yeroo itti aanutti qabadhee isin dhufa. Amma kana na hordofaa sirriitti. Shunkurtii kana kunoo amma ni ciccirraa. Waanuma karaa salphaatti argattan jechuudha wanti hunduu. Karaa salphaatti mana kana keessatti kan argattanii haalli ittiin fayyadamtanis baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Okay. Shunkurtii qabdan san akkanumatti erga qonciftaniitiin erga ciccirtanii booda shunkurtiin kun ni daakama jechuudha. Ni daakama shunkurtiin kun. Shunkurtiin kun daakamuu qaba erga ciccirtanii booda jechuudha. Sirriitti hordofaa. Wanta hanga har'aatti isin barsiise hundi keessanuu namoonni baay'een keessan akka itti milkooftan natti himaa turtan. Ammas daran ka caala itti akka itti milkooftan abdii qaba waan ta'eef sirriitti na hordofaa. Waliif daddabarsuu hin dhiisina. Namoonni Haarawa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaa. Like tuquu isin irraanfatina. Like tuquu viidiyoo kan yoo isinitti tole hundi keessanuu like tuqaa. Likein hamilee nuuf ta'a. Yeroo hedduu irra deddeebine isinitti himaa jirra. Like nuuf tuqaa hordoftoonni koo inni baay'ee isin jaalannaa mi'aa mana hordofaa. Erga kana cicciree booda wanti fayyadamnu waan isin manaa qabdan kan ittiin daayitan haala ammayyaa haala feetaniin karaa feetaniin daakuu dandeettan isin. Ammaaf an kana qaba waan ta'eef kanaan daaka jechuudha. Ammaaf kana qaba. Isa kanaan daaka ani amma isin ammoo kan qabdaniin daakuu dandeettan. Isin kan qabdaniin daakuu dandeettan. Ani ammaaf kanaan daaka. Okay. Amma isa kanaan daakuudhaaf shunkurtii amma ciccire kana asirratti naqaa. Shunkurtii ciccire kana asitti naqadhaa. Sirriitti hordofaa. Baay'ee salphaadha. Baay'ee jaallatama. Wanti nuti barbaannu bishaan isaati tokkoffaan achi booda haala itti fayyadama isaa wanta garagaraa shunkurtiin uumamaan shunkurtiin diimaan kun hafuura qaba. Rifeensa irratti ammoo baay'ee ajaa'iba. Bishaan irratti bishaan isaa yeroo rifeensa dibattan baay'ee ajaa'iba. Baay'ee waan ajaa'ibuuf hafuura isaa san akkamitti balleessuu akka dandeettanis isiniif himaa asumatti sirriitti hordofaa isin sirriitti ilaalaa. Okay. Amma erga wanta kana shunkurtii itti naqee booda isa keessatti wanti godhuu qabu amma hordofaa hin daakaa jechuudha ammaan kana. Akka daakamu godha kana. Okay, hin daakaa. Kunoo amma hin jalqabne jechuudha daakuu. Kanatti naqee jiraan daakuu jalqabnaa jechuudha. Akkasuma naaf obsaa naaf laalaa daqiiqaa tokkoof. Okay, amma naaf daakee jira amma maal godha bishaan isaa kana jechuudha. Shunkurtii kana guutumaan guututti maaxlee dursa dhimbiibduu qopheeffannaa jechuudha. Dhimbiibduu qopheeffanna. An amma wanti ani ittiin daakee isa kana waan ta'eef kana baaseetiin dhimbiibduu qopheeffadha. Amma kana keessatti jechuudha wanti shunkurtii kana kan fudhatu. Kana keessa waan ta'eef okay wanti godhuu qabnu kunoo akkuma argitan kana dhimbiibduu irratti jalqaba wanti goonaa jechuudha kunoo akkanatti ilaalaa. Wanti barbaadamu bishaan isaati. Bishaan isaa ta'uu hin irraanfatina. Dhimbiibduudhaan gootanii akkanatti erga wanti jettanii booda akka keessaa bootti bishaan baay'ee qaba shunkurtiin. Isin gogaa ta'uu laaltan malee bishaan ni qaba. Sirriitti daakamnaan jechuudha. Akkanatti harkaan itti wanti fal'aanaan yookaan maankiyaadhaan itti wanti gootan. Kunoo akkanatti jechuudha. Akka bishaan isaa sirriitti keessaa bahu gad dhidhiibdan akkanatti itti wanti gootanii. Kunoo haala kanaan jechuudha. Itti gadi dhidhiibdanii kan hafes akkasuma keessaa baasaa dhiifama.
Kuno. Shunkurtiin na gubaa jirti. Isin yeroo dibattan ammoo ija keessan akka ija keessanitti akka na'ine ija keessan irraa eeggadha. Akkuma isin jedhe shunkurtiin hafuura badaa qaba. Hafuura badaa qaba. Akkaataa itti fayyadamtan maalitti akka itti gootan hafuura kan qaban maal akka itti gootan gara dhumaatti isin agarsiisa akkuma na hordofaa. Barumsoota kanaan dura isin barsiise kan gara akkaataa finniisa fuula irraa finniisa yookaan bugurii fuulaa balleessuu wantoota gara isin barsiisetiin jira seenaati ilaalaa namoonni ilaalin yoo jiraatan kanatti aansuudhaan kan isinii qabadhee dhufu rifeensa dhiiraa kan molaayesan akkamitti deebisna kan jedhu akkasuma immoo kan rifeensa shamarranii mala kanaan alatti jechuudha akkamitti dheeressaa kan jedhu isinii qabadha. Inni biraas rifeensa bubuqqa'u kan shamarranii kan ofiin bubuqqa'u keessi isaa duwwaa ta'e kanaaf wantoota garagaraatu jira mala garagaraatu jira haala itti fayyadama garagaraatu jira kana hundaayyuu isiniif qabadhee dhufa isin yeroo hundaayyuu laayik gochuun irraanfatina viidiyoo kenne laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa waan hundaayyuu akkaataa gaafii keessanii isiniif dhiyeessina akkasuma immoo haala foroforii ittiin balleessan sanis jira shunkurtiin baay'ee nama gubdii okay kun akkanatti erga goone booda shunkurtiin rakkoodha. Okay. Kana goone wallaahi amma maalitti gootan isin wanta itti manaa qabdaniin gochuu dandeettan wanta kana bishaan shunkurtii kana wanta manaa qabdaniin gochuu dandeettu garuu ammaaf kan nu barbaachisu ani amma kan qabu jechuudha kunoo isa kana namoonni baay'een waan ittiin wanti itti naqxan hin dhabdan jedhee yaada mana keessaa shamarran baay'een hin dhabdan waan akkana kana ani amma isa kana jechuudha akkamiin fayyadamaan amma kana kuni maalinni yoo jettan akkanatti itti naqxan ka godhu jechuudha isa kana waan ta'eef amma asitti naqadha na hordofaa asitti naqadha garuu jalqaba irratti osoo asitti naqin dura loomii amma asirratti wanti goone bishaan loomii kana jechuudha hafuura shunkurtii kanaa balleessuu kan dandeenyu akkamitti jettanii warri na gaafattaniif hafuura shunkurtii kanaa balleessuun kan danda'amu fakkeenyaaf wanti faarmaasiitti argamu baay'ee jira faarmaasii dhabittanii kan itti mayitan jechuudha as keessa kana hiixan bishaan kana keessatti yoo faarmaasiidha waan san bitachuu kan dandeenye ta'e juusii loomii baay'een keessa hin dhabdanii juusii loomii leemuun juus isa san itti naqxanii hafuura shunkurtii kana balleessuu dandeettan isa hafuura shunkurtii akka baduuf amma walumaa galatti ani viidiyoo kanarratti kan isin maxxansu akkamitti maaliin shunkurtii balleessina hafuura shunkurtii balleessina kan jedhu san faarmaasii kamiyyuu jira kamiyyuu deemtanii akka isin fayyadamtan isinitti agarsiisa suuraa isaa san qoricha san jechuudha yookaan ammoo wanta itti jiistan san suuraa isaa viidiyoo kanarratti isinii maxxansa achumarraa maqaa laallattanii iskiriinshuut godhattanii deemtanii bituu dandeettan jechuudha faarmaasii kamiyyuu kanaafuu amma na hordofaa yookaan ammoo loomiidha juusii loomii hafuurumaa malee waan biraatiif miti isin akkanatti hafuurri rakkoo hin qabu kophaa jira inni dhiqadha yoo jettanis rakkoo hin qabu maaliifuu wanta kana ka ofirra tursiistan daqiiqaa 30 qofa waan ta'eef jechuudha jalqaba akkuma isin jedha shaaworii seentanii goyfataniiti koonti gootan okay amma na hordofaa kunoo amma erga akkanatti wanti godhee booda meeshaa kanatti naqadha okay amma itti naqee jira okay amma dhifama kana itti qadaada san booda amma erga itti godhee booda amma kun loomiidha shunkurtiidha jechuudha shunkurtii isin fayyadamtan shunkurtii diimaadha okay amma akkanatti naqxanii rifeensa keessan qabdanii rifeensa keessan irratti akkanatti kun amma rifeensa keessan kana yoo ta'e fakkeenya rifeensa keessan irratti akkana gootan caafii isa daarii maddi jiru san rifeensa keessan addaan qabdanii jidduu san isaa jechuudha iddoo qullaan jidduutti jira isa irrattis akkanatti keessatti nannaqaa rifeensa keessan caafii isaa iddoo isiniif ga'eetti jechuudha shunkurtiin fayyadamtan shunkurtii haguma isin ga'u jechuudha isin ani mataa guddaa tokkoon fayyadame isinis ammoo akkasuma mataa guddaa tokkoon suniin hanga'u jettan lamas gochuu dandeessan jechuudha hanguma isin ga'u jechuudha san booda rifeensa keessan irratti akkanatti wanti gootan ergasii daqiiqaa 30 waa daddalagaa yookaan wanti jedhaatiin hafuura waan qabuuf wanti kun jechuudha daqiiqaa 30 akkasitti turtanii san booda qaama dhiqattan shaaworii seentan daqiiqaa 30 booda shaaworii seentanii shaampoo yookiin ammoo koondishinarii hafuura balleessuu danda'uun rifeensa keessan sirrii miiccitan jechuudha shaampoo yookiin koondishinarii wanta ta'e jechuudha kan hafuura kana isiniif balleessuu danda'u jechuudha hafuura shunkurtaa kana jechuudha fayyadamtanii wanni itti aanu maal inni
wanta silaa isin akkaataa rifeensa keessaniitiif fayyadamtan kanneen fayyadamuudha torbanitti yeroo lama wanta kana fayyadamaa yoo hin dandeenyutu jettan ammoo torbanitti yeroo tokko jechuudha rakkoon qabu torbanitti yeroo tokko yookaan yeroo lama yoo fayyadamtan gayaadha wanti kanatti aanee ammoo kan jiru haalli rifeensatti guddisan wanta garaatu jira daa'imaa fi maalii wanta walitti lallaaqamu jira san ani isiniif qabadhee dhufa sanis isin filannoo keessaniin akkaataa itti barbaadaniin fayyadamuu dandeettan shunkurtaan kun wanta baay'ee of keessaa qaba waan baay'ee dalaga shunkurtiin diimaan kun jechuudha waan baay'ee kana ani walumaa galatti isiniif qabadhee dhufa wantoota inni silaa fayyadu wantoota inni isiniif dalagu jechuudha namni haarawa dhuftan yoo jiraattan laayik godhaa akkasumas subscribe kan godhin subscribe godhaa YouTube kenna Dramaadhaan garaagaraatii fi barnoota garaagaraa kan isiniif gadhiisnu hundaayyuu yeroo hundaa akka nu hordoftaniif subscribe erga gootaniin booda mallattoo alaarmii jirtu san tuqaatii all godhaa yeroo hunda notification isiniif dhufa. Barnoonni kenna yoo isinitti tolee yaada keessan gaafii qabdanis comment jalatti nuuf barreessaa. Kanatti aansuudhaan akkuma gaafii keessaniitiin rifeensa dhiiraa kan malaaxeef kan keessatti ol ta'eef gaafii ta'u isa qabadhee isiniif dalagaa. Akkasuma wantoota garaagaraa kan nagaafatanii jirtanii akkasuma qaama saalaa shamarranii irratti gaafii baay'ee nagaafatanii jirtan sanii irratti isiniif dalagaatiin jira na eegaa amma wanta kana kan rifeensa guddisu kana itti fayyadamaati isa rifeensa guddisu ammoo isa lammaffaa mala isaa kabiraa isas isiniif qabadhee dhufa nagaan naaf tura an abdiidha kan isin wajjin ture subscribe nuuf godhaa like tuqaa baay'ee isin jalanna hanga ammaatti nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffanna nagaa naaf ta'a bye